Soomanaa fi dubartiin takka dhiiraaf waa furtaati. Dhiirtilleen akkasuma. Abbaan keenya dhiira, haati teenya immoo dubartii. Ilmi keenya gurbaa, intalti teenya immoo durba. Obboleessi keenya dhiira, obboleettiin teenya immoo dubra. Gama biraatiin ammoo dhiiraa fi dubartiin abbaa warraatii fi haadha manaati. Dubbii tana waa malee hin kaafne gaafii takka isin gaafachuu feeneeti. Yaa abbaa, intalti tee akka jannata seentu ni feetaa? Atoo obboleettiin tee akka jannata seentu ni barbaaddaa? Ati yaa nama dhiiraa, haadha tiyya nin jaaladha ka jettu harmeen tee akka jannata seentu ni barbaaddaa? Ati yaa abbaa manaa, haati warraatii anaaf lubbuu dhogguu jettu ni kijibda moo sirraa dhugaa? Hayyee gaafii armaan olitti isinii kaafneef deebisaan keessan eeyyeen kan jiru yoo taate ibaadaa mijjeessiif salaataa fi soomanarraa isin shaakalin maqaa aftira qopheessi jechuutiin ajrii irraa hin fageessin. Dhaggeeffattoota keenya, soomanni dirqama kan godhameef sodaa rabbiin gonfachiisuufi malee nyaata garaa guuttachuufi miti. Asirratti hin nyaatinaa jechuu keenyaa miti, garuu sababa soorata soomanaa qopheessi jechuutiin ibaadaa irraa hin shaakalinaa jechuu barbaanneeti. Dhugaan wal nuun falmisiisne dhiirti dubartii irraa haqa qabdi. Kan isaan nurraa qabanis hin dagatinaa. Waa hundaa ol wanti nu yaachisuu qabu dirqama nuti walirraa qabnu osoo hin tahin haqa rabbiin nurra kaa'e hin irraanfatinaa. Dhiiraa fi dhalaas rabbiin keenya ibaadaaf jecha uume. Jannanni mana hawwii qofaan seenanii miti, toltuu carraaqqachuudhaan rahmata isaa kajeelan malee. Hojii teenyaanuu yoo rabbiin nuuf tole malee jannatan badhaafamnu. Kanaaf jecha waan akka nyaataa fi dhugaatiitiif wal gufachiisuun hin barbaachisu. Soomanni yeroo oomishaati. Baatii sunnaan akka fardiitti namaaf lakkaawamtu. Ibaadaan waajibaa immoo dacha dachaan kan namaaf herregamtu. Kanaaf jecha badhaasa ramadaana keessaa kan akka argataniif hawwan keenya jajjabeessuu qabna. Dhaamsi walii galaa nuti dabarfachuu barbaanne shamarran dhiira hin tajaajilinaa miti. Walaa gargaarru waliif haa hubannu jechuu jirra malee. Hubadhaa. Obboleettii hedduu jira sababa aftira qopheessuutiin salaanni magriibaa kan isii dabru. Fardiiwwan birootis haala wayitiidhaan hin salaanneetu mul'ata. Kun cuftinuu maqaa soomanaatiin akkamitti taha? Ji'a ibaadaati jechaa ibaadaa irraa dagamuu fi waldaguun maaliif barbaachise? Abbaa warraa hedduu jira, maaliif nyaata kana sana hin qopheessin jechuudhaan haadha warraa isaatiin kan lolu. Akka tasaa isii yoo waa irraanfatte rakkina isii hin hubatuuf meegaa fi reefuu armaan olitti isin gaafadhe san yaadadha. Dhuguma maatii kee kan jaalattu yoo taate jannata akka seenaniif maaliif hin tumsineef? Ibiddarraa akka baraaramaniif maaliif cinaan dhaabbanne? Hawwanii fi shamarraniif ammoo ergaan dabarsuu fedhu abbaa warraa kee tahuu, namuma mana keessa wajjin jiraattan kamiyyuu haa ta'uu ifatti wajjin mari'adhaa. Karoora ibaadaa irraa isin shaakallee waliin baasaa. Sagantaa soomana irraa isin hin gufachiisne lafa kaayyadhaa. Dhaamsi biraa immoo yeroo kaan daran soomana kana keessa waan cufaa'uu karooraan dalagi. Waa maraahuu sagantaadhaan hojjechuuf yaali. Fakkeenyaaf aftira salaata magriibaa duratti xumuruudhaaf tattaafadhu. Qabxiin biraa immoo gosa nyaataa fi dhugaatii qalbiin feete hundaa'uu arrumaan kurfeessuu qaba jettee if hin dhiphisin. Nyaata garii arraan tana kaanis guyyaatti aan waliif qopheessuun ni danda'ama. Dhangaa niyattee hundaa'uu nin qopheessa jettee if hin dirqin. Warri dhiiraatis maatii isaa hin cinqin. Wanti beekuu qabnu soorata kana yoo nyaachuu baattan soomanni isin irraa hin qeebalamu nuun hin jaa'amne. Nyaata rabbiin halaal nuuf taasise kan rabbiin nuuf laaffiseen yoo furre soomanni keenya guutuudha. Kanaaf wal dararuun hin barbaachisu. Dubartoowwan ammoo dhangaawwan yeroo dheeraa turuu danda'an lafa jala qopheessanii firiija keessa kaa'uudhaan dhawataan fayyadamuun ni danda'ama. Mala kanaa fi kan biroo fayyadamuudhaan yeroo teenya haasaammannu ibaadaa fardii fi sunnaa irratti haa jajjabaannu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.